ani konkolaataa qabeen jiraam konkolaataa dhaabinaan jedhanii hin dhaabun jedheeniim dhukaasa nurratti bananii nama 9 magaalaa Aggaarootti battaluma sanatti ajjeesanii Mahammad Xaahir kan jedhamu naannoo keessa jaatti kan dhalatee battaluma sanatti rasaasni nabratti ajjeese. Sagantaan Hawwisoo Caffee Gaaraa jedhamu yeroo rakkisaa afaan Oromoo dubbachuun akka yakkaatti ilaalamu sana keessatti ijoolleen Oromoo shanan gibee sodaa tokko malee eenyummaa ofii ifatti agarsiisuudhaaf gadi ba'anii qe'ee abbaa isaanii irratti alagaadhaan jumlaa galaafatamanii kan jedhe goota gaafa xiiqii dhiira dachiin shanan gibee biqilchite Oromiyaadhaaf gumaachite Mahammad Abbaa Raayyaati. Mahammad kan dhalate godina Jimmaa Aanaa Qarsaa magaalaa Sarbootti akka lakkoofsa Girigooriyaanii bara 1970tti ani barnoota koo kutaa 8 magaalaa Jimmaatti baradhe 9 fi 10 saqqaa barriitti utuun barachaa jiruuti mootummaan Dergii aangoo irraa kan fonkole addi bilisummaa Oromoos gara biyyaatti galee Jimmaatti waajjira banate. Waajjirri sun yeroo ammaa godaambaa yookiin muuziyeemii ta'ee jira. Yeroo sanatti qubeen baratamuu jalqabee jennaan dargaggoota magaalattii wajjin wal gurmeessinee wal ijaarree gara waajjirichaa deemne. Qubee yeroo sana kan barsiisaa turan ijoollota bosonaa dhufan kan akka Duulaa, Zeenuu, Salamoonii fi Qalaanjee Intala jedhamtu turanii jarras waliin deemne Asandaabotti waajjira kan biraallee bannee turre. Otoo akkanatti jirru Abiib Abbaa Joobir ramadamaa ta'ee gara keenya dhufnaan ani konkolaachisaa isaa ta'e isa wariin gara magaalaa Aggaarootti ergame. Aggaarotti warri wayyaane ijoollota Oromoo hawwisoo agarsiisuudhaaf walitti qabaman ergi fixxee booda ijoollee 29 wajjiniin waamamne leenjiidhaaf gara Finfinneetti deemne. Isaan keessaa Raayyaa Abbaa Maccaa nu faana ture. Achis tarree Harawaacaa utuu deemnu karaatti nu dhaabanii konkolaachisaan keenya waraanni wayyaanee meeshaa guutuu utuu hidhatee jiru fuulduree jaraa dhaabbatee sodaa tokko malee lafti ati irra dhaabbattuu fi samiin illee kan Oromooti kan adda bilisummaa Oromooti jechuudhaan itti dubbate. Namni du'a sodaatu nu keessa hin turre. Dhangaggoottis meeshaa waraanaa gurguddaadhaan daandii nutti cufanii nu qabanii booda gadi nu dhiisanii erga Harawaacaa geenye hooggantoota gurguddoo fi paayilotota akkasuma dooktorota waliin erga leenjii fudhannee booda eebbifamnee Hawwisoo Caffee Gadaatti dabalamne Harargee Bahaa iddoo Malkaa Balloo jedhamtu deemuudhaan achittiin hojii hojjechuu jalqabe. Nama Warqeessaa jedhamu tokko itti gaafatamaan dawee hawaasaa tokko konkolaataa naaf kennee dhiyeessii qorichaa fi rashina dhiyeessuun irran ture. Amma waraanni karaa adda addaatiin nutti baname gara Gobballee deemne achittis waraanni nutti hammaate boodarra Lagaraamis jedhamu ceenee qubanne achitti dhibeen tasaa busaan naqabe kopheen miila keenya irraa nu dhume. Oromummaadhaaf wanta hin taane hin qabnu taatee nurratti raawwatame sana gaafa yaadadhu imimmaantu ija koorra dhangalaaha. Dhukkuba sanarratti yaala waan hin argataniif cinaachi koo naraama'ee booda hawaasni qarshii walitti kadhatee walitti naaf qabee gara Dirree Daawaatti na ergee tikkeettii xayyaaraa naaf kutanii gara Finfinneetti ergina erganii ji'a 6 Finfinnee ciiseen gara Jimmaatti deebi'ee booda ergan fayyee hireen jireenyaa biyyaa na baasee hangaarraa qabsoo Oromoo jalaa hafee hin beeku kan nuun jedhu qabsaa ganama Mahammad Abbaa Raayyaati.